miti durur rakkatu kan ishee kana garuu baay'ee na dadhabsiisuudhaan kan ka'e guys viidiyoo hojjechuun dadhabee dhugaan isinitti hima har'ayyuu waan an hojjedhee kan qabaa jechuudha. Hojjeessaniiru haraboota nu miidhaa jira hoto jennu kan keenya dhufeeto jechuudha yeroo himbaasii keessatti duunu baay'eedhuma tokko waan nama gaddisiisudha jechuudha dhugaa dubbachuudha fi kana booddee sagaleedhumallee waan harigannu miti jechuudha erga himbaasii keessatti namni kan duu ta'e erga reebbame akka barbaadetti waan barbaade irratti erga raawwatame maaliif haraboota yookiin immoo warra bira hojjennu kana maaliif koman seerri inni seera jedhame suniyyuu akka kanatti ilmoo namaa jechuudha erga dhaabannee fi erga wanta ergameef hin beenne jechuun waan man jedhu iyyuu na dhibe jechuudha dhugaa dubbachuudha fi ashamaa harika fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isheenii faa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii han nagaadha rabbiin haa galatu jecha namni hundumtiyyuu jechuudha miidiyaa kan qabdanis hundumti keessanii jechuudha namni biyya namaa keessa jiraattu borti maal akka sirra ga'u sababa hin beekneef jechuudha har'a jechuudha obboleettii kee miidhamtee jirtu kana kanaati ishii boo'aa jirtu kana baashii boo'aa jiru ishuma akka keetii hojjetachuudha biyyarraa baate kana har'a sagalee ta'iif har'a yoo sagalee taateef boru wanta si qaqqabu irrattillee sagalee argachuuti danda'a har'a miidiyaa qabnu ittiin wal arrabsuu ittiin wal qeequu qofa otoo hin taane sagalee ittiin walii ta'uu qabna jechuudha duuti micayyoo kanarra ga'e baay'ee tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kan inni nama gaddisiisu jechuudha dhugaa ani amma mataan koo na dhukkuburra kana nani ga'ee too jiru baay'ee tokko dhugaa rabbi jechuudha wantan dubbadhuu fi wantan dhiisutu na wallaalchise jechuudha. Durunduu haaraa miti durur rakkatu kan ishee kana garuu baay'ee na dadhabsiisuudhaan kan ka'e guys viidiyoo hojjechuun dadhabee dhugaan isinitti hima har'ayyuu waan an hojjedhee kan qabaa jechuudha warroonni gadi baatanii ammas jechuudha. Madaamiitu ajjeese mucaan kun mana madaamitti duute jechaa jirtanii mucaa kanaaf si yaaddanii otoo hin taane already isheen duuteetti maatii isheef si yaaddanii otoo hin taane dhugaan mucaa kanaa akka dhokatu gochuudhaa jechuudha gochuufdha kan isin kaachaa jirtan mucaan kun kan isheen dhufte Itoophiyaarraa afaan beektii jedheetu imbaasiin Itoophiyaa inni dabarsee nu gurguruu bare suni afaan beektii jedhee ergaa jechuudha Saudi Arabiyaatti warri mucaa kana fudhatan immoo akka carraa ta'ee jaarsaaf jaartiidha jechuudha jaarsaaf jaartiin immoo yeroo baay'ee nama afaan beeku barbaadu malee gola keessa deemanii kuni kanaa suni kana jedhanii barsiisuu hin barbaadan hin danda'ani sarraatanyaa jechuudha beektu baay'een keessan haala sintiin ta'u mucaan kun garuu nama afaan hin beeknedha jaarsi gaafa fudhatee galuu afaan hin beektu mucaan kun ji'a tokko hojjechiisee booddee akkamitti nama afaan hin beekne naaf iddoo afaan beekti nama afaan beeku jedheenan xalabadhe Itoophiyaadha jedhee biirootti deebisaa jechuudha damoos ishee kaffalee fi biirootti gaafa deebisu iddoo kanatti seeraan na hordofa biirootti gaafa deebisu embaasii Jiddaatti gaafa deebisu Saudi Arabiyaa keessaa embaasiin immoo kan isaan hojjetanii hooggantoonni isaan jalatti hojjetan jiru namni mucaa kana ajjeese lammii Ijiptiidha jechuudha lammiin Ijiptii sun immoo sarraatanyaa gaafa namni barbaadu hin geessaa yoo araboonni hin barbaadan ta'e immoo mana isaanii dhaqee fuudha iddoo sarraatanyaa sun jirtu dhaqee fuudha waan isaan nyaatan waan isaan dhugan sarraatanyaaf kan dhiyeessu isa kanadha jechuudha isa mucaa kana ajjeese kan isin dhibu namichi kuni mucaa kana duwwaa ajjeese otoo hin taane kana dura mucaa durbaa tokko daffaree akkuma kana imbaasiin dhoksee hambiseeraa jechuudha argitamni rakkina keenya. Sa'abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaadhani Itoophiyaarraa birriif jedhanii imbaasiin Itoophiyaa nama afaan hin beekne ijoollee kaleessa haadha jalaa baatee hin beekne ijoollee moodesii akkatti kaatan hin beekne fuutee biyya Arabaatti ergitee imbaasiin Itoophiyaa jechuudha otoo Itoophiyaatti kabaja qabaanne ko biyya ormaatti akka saree gurraakitti duunee gadi hin gatamnu turre kan nama dhibootoo jiraataa Saudi Arabiyaatu mucaa kana ajjeese ta'eeti amma kana nan gubonaan jechuudha maaliif du'aa oolla waan ta'eef jechuudha ijoolleen keenya meeqatu du'aa oolla waan ta'eef kan ajjeese garuu lammii biraadha jechuudha lammii biraa imbaasiirraa kan ergamu kan warra imbaasii jalatti hojjetu jiraataa Ijiptii kan ta'e yookaan lammii Ijiptii kan ta'etu reebee ajjeesee guyyaa lama booddee reeffishee kutaa ijoolleen imbaasii keessaa beektu hundi keessanuu jechuudha warra hin beekneef an ibsaara malee hundi keessan hin beektu waan an jechaa jiru kanaa jechuudha kutaa sarraatanyoonni keessa ta'an keessatti guyyaa lama bultee mucaan kuni reeffi ishee argamee jechuudha namni mucaa kana ajjeesee qabamee tura ammaaf kan inni jiru qabamuun hiikan qabamayyuu qabamee gaafa jiru namni kun murtoo barbaachisutti murtaa'ee embaasiidha waan ta'eef mucaa kana kan ajjeese embaasiin immoo inshuraansiitti biyyarraa dhuftee inshuraansii Itoophiyaaf
maddabamee lafa taa'ee kaffalamuufii qabaa jenne kaffalamuufii qabaa jechaa jirra. Isaan garuu maal jedhan embaasiin isa sin gadi baatanii madaamiitu ajjeese jettan fudhatanii nuti itti gaafatamummaa jiru fudhannee reeffa mucaa kanaa biyya gashinaa waan jiru kaffaltii jiru hundumaa xumurree biyya gashinaa paaspoortii ishees namatti hin kenninu obboleettiin ishee Riyaad jirti Saudi Arabiyaa keessa obboleettiin mucaa kanaa dhaxxee jennaan ofitti butuu didanii akkasuma Mubaarak mucaan jedhamu mucaan Jarman jiru embaasii Itoophiyaa wajjin embaasii Saudi Arabiyaa wajjin gaafa haasa'u paaspoortii ishee namni tokko namni kennuufi dhibee jechuudha mucaa kana. Mucaan kun dhaloonni ishee Horroo Guduruu Wallaggaa abbaa faati ishee hammammaa du'a ishee dhagaanii jiranii jechuudha. Kan isin dhibu wasiilli mucaa kanaa obboleessi abbaa ishee Finfinneedha kan inni jiraatu. Embaasii wajjiniin gaafa inni haasa'u embaasiin akka waan tokko hin dubbanne baatee miidiyaa irratti reeffa ishee nuutu kaffaltii jiru xumuree biyya gashaa yoo reeffi mucaa kanaa biyya galee reeffi tokko gaafa biyya galu doseen nama sanaa cufamee waan jiru hundumtuu kaanselii ta'eetu biyyatti ergamaa jechuudha. Gaafa reeffi mucaa kanaa biyya gale immoo wanti inshuraansii jedhamu miti akkamitti duute jettee gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Embaasiin akka kanattidha kan inni xammadee nu qabee jiru. Kanaaf qaama dhimmis ammallee nuti reeffa mucaatti kan nuti barbaannu warreedii duuteetti qas jennee waggaa tokko saa ta'u waggaa tokko walakkaa saa ta'u walakkaa waggaa saa ta'u reeffa mucaa nuti biyyattiin gashanna reeffa gashachuun Itoophiyaa faaraa miti waan ta'eef ammayyuu inshuraansii mucaa kanaaf barbaachisu kaffalamee akkasuma immoo namni ishee ajjeese kun qixaaxii barbaachisu fudhatee ijaan arguudha kan nuti barbaannu. Isa kana kan nuti barbaannu. Isa kanarratti baatanii dubbachuu qabu. Warri miidiyaa qabna jettanii miidiyaa kanarraa iyyaa ooltan warri beekamtii qabna jettanii Mubaarak mucaan Jarman jiru sun afaan Arabiffaatiinis Ingiliffaanis Oromiffaanis haasa'ee kan inni dhimma kanaaf dhaabatee harqaa jiru Mubaarak inni kan keenya. Egaa akkuma dhagaa jirtanii mucayyoon kun kan ishiin boqottee imbaasii keessatti malee mana harabaa keessatti miti jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan hedduu nama qaanessuudha jechuudha. Namni kamiyyuu ba'ee kan dubbachuu danda'udha. Maaliif borutti nullee waan nurra ga'uu hin beeknu jechuudha. Imbaasii nuti yeroo biraa dubbannu kan nuti beeknu nuuf falma mirga keenya nuuf gaafata jenneeti garuu har'a jechuudha obboloonni hedduu isaanii gara imbaasii deemanii baasiidhaani kan isaan reebbamaatii jiranii lubbuu isaaniillee kinoo akka kanatti kan darbaa jiru kan gudeeddamaatii jiru isaan kun lammiidhaaf dhaabachaa jiru otoo hin taane lammii isaaniirratti gocha hin taanee fi gocha fokkisaa kan isaan raawwachaa jiranidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko kan inni nama gaddisiisu ani karaa kiyyaanii baay'eedhuma tokko jechuudha kanan gaddee waaqayyo jechuudha nagaan baatanii nagaan hunduma keenyayyuu gara biyya keenyatti agalchuu isiniin jedha obboloota koo carraan akkanaa kun isin qaqqabini alagaan nama ajjeesu wayya bakka karaa seerati seerri akka kanatti nama acuucee akka kana nama gochuurra baay'ee namatti dhagaamachuudha. Otoo arabni ajjeefterti ta'e amma kanayyuu namatti dhagaamachuudha. Maaliif bartee nutti ta'eera waan ta'eef kuni nuuf aaraa miti jechuudha. Garuu kuni nuuf aaraadha wanta amma godhamaa jiru kuni. Kanaaf namni kamiyyuu afaan qabataananii ba'ee waa'ee mucayyoo kanaa dubbachuu qaba. Maaliif obboleettii qabna firra qabna biyyoota garaagaraa keessa nuti iddoo gaarii yoo jiraanne wanta borutti ta'uu hin beeknu waan ta'eef gochoota akkanaaf fokkisaa kana balaleeffachuu qabna. Kan mucayyoo kanaatu miidiyaa irratti ba'ee malee tarii jechuudha. Kan namoota baay'ee ukkaafamee dhugaa isaanii akkuma kanatti boqotanii to'i maatii isaanii dhabanii kan miidiyaa garaagaraa irra barbaachisanii jiraachuutii malu jechuudha. Egaa obboloota koo waaqayyoon of hunda buusadhaan lafa kamiyyuu yeroo deemtanii uumaan keessatti wajjin haa ta'u jechuun dhaamsa kiyyaadha. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura. Korsas irra hafut hanu